Mijuel, Mijuken, Barinaga, Wara Barinaga, Ala Warinaga, Wara Forinaga, Erinaga, Eji Naga, Ala Dalchi Naga, Ala Kurmi Naga, Ala Warinaga, Lord Nagaya, Kawaki Naga Nugu, Ulan Naga, Ule Bula Naga, Wakirobe Ala Tambaragu, Lendo Mergete Okolegu, Naga Waki Nugu, Lord Nagaya, Katisaule Nagaya, Tisaule Naga, Elemagadi Naga, Tisa Nagaya Paniga, Nageni Olega, Mijai, Karam Mijai, Tana Mijai. Harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show. Nageenyi keenya kan jaalalaaf kan Oromummaa bakka isin jirtanitti sana qaqqabu yoo yaasiniin jenneera. Sagantaa Qaanqee Show amajjii 18 bara 2017 kan waggaa kanaa kan 2017 marsaa sadaffaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Sagantaan torban darbe waadaa isiniif gale har'a maatii qabsaa'otaa furdeen dhufa kan jedhe maatii qabsaa'otaa maatii artistii Ilfinesh Qannooti. Ijoolleen Ilfinesh Qannoo keessaa nama tokkoon dubbise hawwii Ilfinesh Qannooti dhumarratti isiniif dhiyeessa. Amma waan tokko jechuun barbaada. Magaalaa Finfinnee keessatti rabbi nafsa isaanii maaruu obbo Bokkaa Dambirelloo irraa dhufanii naannoo Naggaadochi hoteelii achi bulu. Namni Dambirelloo kun Finfinnee gaafa dhufu Naggaadochi bula. Achi obbo Bokkaatu baay'ee nama qoosaa jaallatuudhas nama sabboonaadhas kanaaf yeroo baay'ee waa'een obbo Bokkaan dubbatan sun barumsa guddaa nama baay'eef wanta ta'uufan yeroo baay'ee maqaa isaanii kakkaasa. Achi dhufaniitu hoteela Naggaadochi kana keessatu bulanii gurbaa tokkotu dhufe ijoolleedhuma biyyaatii. Beektu ijoolleen kiisii nama galtu kunis akkuma biyya alaa kanas biyya keessas jira maqaa dhaabaatiin. Naan gurbaan dhufee waraanni keenya baay'ee naannoo kibbaatiin cimee jira. Kanaaf horii isinirraa fuuchuun dhufee waraanaaf horii ergaa birrii 500 isinirraa yennaa jedhan obbo Bokkaan dhaggeeffatanii machi galagalan. Waan tokko hin jenneen gurbattiin ammas dhaabbattee isinitti ni maameetteen alaas 300 kennaa waraanaaf erguun qabaa achirraan dhufeette gurbaan cal jedhan obbo Bokkaan. Gurbaan haasee gaafa dadhabu cal jedhan. Gurbattiin namoota akka keetii kana otoo jiranii Oromiyaan eessaa bilisoomti jetteen. Kottu gurbaadhaan. Kuma sitti kennaa Oromiyaan hin bilisoomtii jedhan obbo Bokkaan. Sagantaa Qaanqee Showutti hedduun namoonni baay'een gammadanii nu barreessaa jirtan. Barreeffama keessan tokko tokkoon deebisuu yoon baadhes na of kalchaan isiniin jedha. Gaaffilee maatii qabsaa'otaa ijoollee obbo Laggasaa Waggiitiif akkasumas ijoollee obbo Sooressa Abbaa Jaarraa nu dhiyeessi jettanii warri na gaafattan hedduu keessaniif ijoollee obbo Jaarraa Abbaa Gadaa dhiyeessuudhaaf bilbila isaanii barbaadee argachuu hin dandeenye nama naa kennuun dhabe. Kanaaf waan godhuun qabu gaafa argadhu garuu guyyaa tokko isiniin dhiyeessa bilbila isaanii argachuu hin dandeenye warri argattan yoo jiraattan laalaattan nan dubbisa. Ijoollee obbo Laggasaa Waggii bilisee Laggasaa Waggiitii wajjin yeroo 2-3 haasa'een jira. Isinis qophiidha garuu qophiin kun yoom akka ta'e hin beekamu dhuftee haasa'uudhaa fi isin wajjin wal baruudhaa fi fedhii qabdi. Garuu waan isee qabe tokkotu jiraaf yeroo xiqqoo kennaafi hin dhufti maatii haadha seen obbolaa lama wajjin isiniif dhiyeessuudhaaf irratti hojjechaa dhuman jira. Gama birootiin barreeffamni Qaanqee Showutti nu barreessitan keessaa sagantaa kanatti warri hedduun keessan gammaddan hedduun keessan barumsa irraa argattan waan nu barsiisaa jirtanis walaloo nu barreessaa jirtanis galata guddaan isiniif qaba. Biyya keessaayis warri nu barreessu jiru biyya alaa kanaayis warri nu barreessan jiru. Namoonni sadii immoo jecha wal fakkaataa akka dhuunfaa kootitti kan naa barreessantu jira.
isaanis maal naan jedhan Abtaamuu ati artistii Oromooti baay'ee si jaallanna siyaasa dhiisii naan jettan. Siyaasa dhiisiin kun waa'ee uummata Oromoo haasa'u namoota interview gochuu rakkina acuuccaa saba koo ragaa jiru dubbachuun siyaasa na godha jedhee hin amanu. Kanaaf hamma Oromiyaan bilisoomtetti haasa'u irraa dudduubatti hin deebi'u waa'ee uummata kootii. Waa'een uummata kootii waan na callisiisu hin qabu. Waa'een saba kootii waan afaan na qabu hin qabu. Sababiin isaa nama du'aa jira, nama tajjeefamaa jira. Kanaaf waa'ee uummata kootii haasa'u irraa dudduubatti hin deebi'u. Kanaaf yoo jibbame waan tokko natti hin fakkaatu. Isaan keessaa namni tokko sirriitti na beekaa namni kuni maaliif bara 2009 gaafan albeema jalqabaa fa'a falma bilisummaa agagal mageessuuf tokko qabna gowwaan yeroo hamma kana sirbe maaliif callistee na ilaalta. Sirbi sunis siyaasuma. Siyaasa bara 1991 yeroo addi bilisummaa Oromoo biyya gale ijoollummaadhaan obbaree kaasee haga har'aatti utuu hin dubbatin yeroo rafuun ala callisee hin beeku. Kanaaf siyaasa gaafa jennu hacuucama dararama lammii ofii irra ga'u haasa'uun siyaasa natti hin fakkaatu. Gorsa keessaniif hedduun isin galateeffadha. Garuu stuuleen kana booda lafitti dhaaban hin jiru. Isinillee callisinaa waa'ee uummata keessanii haasa'u. Waan nu callisiisuu hin qabnu. Namatu du'aa jira, namatu ajjeefamaa jira. Kanaaf waa'ee uummata ofii haasa'uun dararama ajjeechaa saba keenya irra ga'aa jiru haasa'uun siyaasa nu gochisiisu. Gorsa keessaniif guddoon isin galateeffadha. Waanan godhin beeku ilmoona dagaatti maaliif na dagatte dannii kiyya warri aduukaati maqaa na jijjiirti. Rambosi la fadangalate tu sinjirtani mansama majete Oromiani bosi la fadangalate tu dalegabu sama majete Ika mandi mali mi adaleku mi manamati jirin hidulti Kabraa biyya keessaa kan naa barreeffame xalayaa xiqqoo tokko Facebook kiyyarratti isinii maxxanseen jira waa'ee dhaabolee Oromooti. Irreecha gubbaarratti namni 500 namni 600 bakka tokkotti dhume. Ergasiis isa duras Oromoon biyya Itoophiyaa jedhamtu keessatti osoo hin du'in oolee buleen beeku rasaasa wayyaaneetiin. Sabni keenya ajjeefamaa jira. Sabni keenya dararamaa jira. Qeerraa buqqa'aa jira. Har'ammoo darbee uummata sabaaf sablammoota akka uummata Sumaalee waggaa dheeraa walii wajjin jiraachaa ture. Liyu Poolis jedhamanii uummati kun wayyaanee wajjin saba keenya lafarraa duguugaa dachiisa irraa fudhachaa jiru. Kun waan nu callisiisu miti. Uummata keenyatu ajjeefamaa jira. Uummata keenyatu qalamaa jira. Uummata keenyatu qeerraa ari'atamaa jira. Uummata keenyatu gidirfamaa jira. Yeroo kun hundumtu nun ta'u maqaa uummata Oromootiif qabsoofne uummata Oromoo bilisa baasuudhaaf uummata Oromoo dimookiraatessuudhaaf dhaaboleen Oromoo jedhan maqaa isin moggaasaa fi dhaaboleen Oromoo hundumtuun qubee har'aa kaasee amma zaatti warri jiran cufti isaanii itti gaafatamummaa qabu. Maaliif nurraa callisan? Maaliif nun dirmatan jedha sabni Oromoo biyya keessaa. Dhaaboleen Oromoo qabsoo isaanii lafarraa dhiisanii qabsoo Feesbuukii keessatti deebisuun maaliif? Yeroo uummanni Oromoo ajjeefamaa jiru kanatti hamma yoomitti callisu? Haga yoomitti akka nama nagarre ija qabatanii ta'u? Haga yoomitti waa'ee bara 1991 achi duwwaa ta'anii nutti lallabu? Maaliif uummataaf birmatan dhaaboleen hundi? Uummanni Oromootu ajjeefamaa jira. Moo qeerroon gaafa biyya bilisoomsite biyya bulchuudhumaaf deemudha? Kanaaf uummanni Oromoo nu birmadhaa isiniin jechaa jira. Uummanni Oromoo nu qaqqabaa isiniin jechaa jira. Uummanni Oromoo saawwa tiksee dhabe ta'ee jira.
dhaaboleen Oromoo isinitti iyyachaa jira sabni Oromoo. Kana ergaan ni qaqqabe. Ergaan biyya keessaa gama kootti dhufe. Kun akkasin quuqunan beeka. Kun akka isin waraanu nan beeka. Garuu yeroo ummata isin barbaadutti ummata keessan yoon qaqqabdan ta'e yeroo ummata isin tubutu dhiyaachaa jira. Geerar naan jettu meekee geeraruree quuqaa garaa koo keessaa dubbadhee baafadhuuree. Quuqaa garaa koo keessaa dubbadhee baafadhuuree baasee obbaafadhuuree takkaarra naannessuuree. Takkaarra naannessuuree takkaarra naannessuuree takkaarra naannessuuree. Oromoo koo lammii koo qomoo koo na dhageessaa kan biyya alaaf keessaa. Dubbadhee tan baafadhaa quuqaa garaa koo keessaa mee gurra naaf ergisaa sirriitti na caqasaa. Yoon hin dogoggorallee ofii jaamaa na gorsa badii koo na sirreessaa badii koo na sirreessaa badii koo na sirreessaa. Uruu keenya baranaa qonnee sanyii facaasnee daboo baanee aramnee eegduun itti xiqqaannaan firii simbirri nyaatee. Kaayyoon keenya ganamaa baranaa tokkummaadhaan galmaan dhigeenya jennee osoo abdiidhaan eegnu abjuun keenya dheerate. Kana gaaraa na nyaate sammuun koo na gubate sammuun koo na gubate sammuun koo na gubate. Hiriira bahaa jennaan tokkummaadhaan hiriirree Oromiyaa mararraa alaabaa mirmirsine. Gabaan bahinaa jennaan hin bunnu sin gurgurruus jennee wal mari'annee diinatti hulaa cufne. Baaya aadaa uffannee marga jiidhaa qabannee waaqa galateeffachuuf irreecha manaa baane. Jarri qaawwee nu lollaan kan nu dirmatu dhabne kan du'ee awwaallanne manatti ol dachaane manatti ol dachaane. Qamadii goda gama daboomaa kan hamu amanii walii qabu walii qabanii tulu. Warradina gamtaadhaan itti dhufu lolanii waliin lolu lolanii mirgaan galu jedhamee geerarame. Beekaa fayyuun Oromoo kan keessaa fala jirtu komiinsin irraa qabaa na dhaggeeffadhaa martuun. Osoo uummanni keenya roorroo diinaan rakkatu tokkummaa uumaa jedhee isinitti waakkatu marii jettanii teessanii wal qocortu. Waldhabdee nama dhuunfaa siyaasatti jijjiirtu karaa sooshaal miidiyaa walirratti ololtu. Kanatu qabsoodhaare waan garaa nama nyaatu waan garaa nama nyaatu waan garaa nama nyaatu. Muka guddaa dulloomee ol dhaabbachuu dadhabee jigee karaarra ciisu qottootitti baay'atan. Saba guddaa gabroomee walii galuu dadhabee gareedhaan yaa'u yartuutitti dhaadatan. Oromoon silaayyuu Oromoon silaayyuu Oromoon silaa gootaa maalumaaf didee yaadaan gargar facee laatan. Yaa Rabbii si kadhanne yaa Waaqaa si kadhanne mala nuu dha'i gooftaa mala nuu dha'i gooftaa mala nuu dha'i gooftaa. Obsi naan jedhu garaa maalii na obsaa kolfi naan jedhu ilkaan maalii na kolfay. Rimiinis na dideeme akkam ta'e rafaa imimmaan haadha qeerroo deessee dhalashii dhabdee fuula koo dura dhufay. Yoo walii galle qofa qabsoonis itti fufa qomoo koo jajjabaadha dukkanni ammaa tullee gaaf tokko numa ifaa gaaf tokko numa ifaa gaaf tokko numa ifaa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show yeroo keessan irraa qusattanii nu waliin turuu keessaniif guddoo isin galateeffanna. Sagantaan itti aantu keessummaatti isin dabarsa. Naki sirade bisufi bilisuma situ wisufi keronke garaku tatira jajabati kaya ndagota imi manki papachati imbo ino jajabiti ati kuda japenaku mepisina kanga kisi Dina kisi rade bisufi bili
jabaadinga yaada dhiira yaada goota yaadi faatu jabe faatu sabbataati allatti bishaan obaasa malee nargifaatin maankee. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show beeksisa magaalaa Edmonton irraa nu qaqqabe amajjii 28 bara 2017 konyaa gadaa bilisummaa artist Elemoo Alii wajjin qophii addaa isiniif qaba. Kanaaf marti keessan kottaa irratti argamaa isiniin jedhu bakki isaas Ramadaa Hotel Courtyard Bidha 118 34 Kingsway Northwest Edmonton Alberta. Sa'a booda sa'a lamarraa kan eegalu sagantaa addaa isiniif qabna jedhu konyaa gadaa bilisummaa magaalaa Edmonton irraa. Hawwii baganagaan gama Qaanqee Show'tti dhufte. Galatoomii galanni kee bilisummaa ta'u gatii carraa kana naa kennitiif immoo baay'ee galatoomii. Hawwiin kan eenyuti? Meeshaa kee gabaabsiti. Daawwattoota Qaanqee Show wajjin akka wal bartu si affeera. Ani hawwiin jedhama. Ani mucaan Finash Qannooti. Finfinneetti dhaladhee biyya kanatti guddadhee amma haadha ijoollee lamaadha. Durba tokko dhiira tokko qaba. Obboleettii daangaadha. Yalori balani Nufajira la chake Urage nufajira masalam Alaikum ya imafira Inkufa moke bare Ila chane kufa moke miso Ila chane kufa Hunde kapda kangu mbele Umanga kufa mokangu mbele Umanga kufa Ngawi biyaki karoma Nani kesbifani ftuma Ramatuchala, Balecha Chapa Pura, Risha Kusina Nura, and came on Minkamisa, young Pepsi season. Yamusela to Karoko, Kutaka Matikaraku, Undusila Libuari, Bis Charlie Churari, Yetapa Vanity, Kenami Malabanit, Matokati Undi Gute, Alamanazi. Yamusela to Karoko, Kutaka Matikaraku, Undusila Libuari, Bis Charlie Churari, Yetapa Vanity, Kenami Malabanit, Matokati Undi Gute, Alamanazi. Go to Balegala, go to Balegala. Sirba barame keessa kan eegalte. Ani sirba keessatti guddadhe. So artiidhuma keessatti guddanne. So sirbaaf jaalala guddaan qaban ture. So waggaa 14 ta'e sirbuu jalqabe. Garuu mana barumsaatti iddoo adda addaatti kaalcharii lafatti agarsiisnu kan akkana yoo ta'e malee serious in turre. So 2010tti sirba seriousidhaan eegallee konsartii xixiqqoo adda addaa irra deebi'uu hojjechuu jalqabne hojii dhaabaaf. Isumaanii hojii kan biraanis jalqabame biyya deemee sirba hojjedhee as ga'e. Egaa hawwii har'a sagantaan irratti si affeerree sagantaa maatii qabsaa'otaati. Siin immoo gosa lamaan maatii qabsaa'otaa haati kee Ilfinesh Qannoo qabsooftuu uummata Oromoo biratti jaalalaaf ulfina guddaa nama qabdudha. Bu'aa ba'iin Ilfinesh yeroo keessa turtetti ijoolleen see maal keessa darban kan jedhudha. Lamaffatee mo'ates bakka haadha keetii buutee artii Oromootiin jalqabdee jirta. Waa'ee kanarratti waliin dubbannaa amma gaaffiin koosee jalqabaa seenaarraa kan dhageetti
bara 1991 yeroo adda bilisummaa Oromoo biyya galee artist Ilfinesh Qannoo hawwisoo wajjin hojjechaa turte 92 yeroo qabsoon kan adda bilisummaa Oromoo chaaltarii irraa ba'u Ilfineshis biyyaa ba'uuf yaaltee boolee gubbaatti qabamtee deebisanii sana booda isiniin dhiiftee gara bosona Oromiyaa naannoo baadiyyaa Hamboo keessa deemtee achitti qabamtee dhedheessa turte. Waa'ee sanarraa yaadatta? Akkam ture yeroo sana? Akkamitti jiraattan turtan? Eenyu biratti isin gattee deemte? Na yaadadhaani waggaa 8 ture. Ijoollummaa koo keessaa kan baay'ee yaadadhus yeroo sana wanta baay'een blookii goonee irraanfachuu barbaannaa turre. Garuu irraanfachuun xiqqoo ishee namatti cimaa. Wanta baay'ee dabarsinee nuti harka Oromoo irratti guddanne Oromootu nu guddifee jechuun danda'ama. Yeroo isheen Gusii hidhamtee jalqaba nu dhoksu turani. Akka isheen hidhamtee nutti himanii biyya alaa deemtee nuun jedhu turani. So biyya alaa jirti seenee kana barbaannaa sana barbaannaa jennee telefoonaan ishaa soofsisna turre. Ishee miti garuu hiriyaa isheetu ishee taatee nu haasofsiisti turte. Akka ijoollee xiqqootti waan hawwitu baay'eedha. Kana hawwinaa sana hawwinaa jennee isheetti himanna yoom dhuftaa kana nu fidii kottuu kana nu barbaanna wanta yeroo hundumaa nu bilbilti turte. Dhumarratti garuu akka isheen taane hin bare ani daangaan illee xiqqoo turte. So ergasiitti na dhukkubuu jalqabee depressioniidha. Gus depressionii maal akka ta'e hin beeku malee. Na yeroo cimaa dabarsinee isheen Gus waggaa 2 hidhamte. So wanta baay'ee keessa dabarsine. Hawwi yeroo sana eenyu bira jiraachaa turtan? Maqaa ta'uun xiqqoo na rakkisaa. Maaliif biyya jiru. Garuu firuma isheeti. Isaan bira nu keessee deemtee maaliif baadiyyaa akka hin deemneef baadiyyaan dandeessan jettee achi nu keesse. Garuu daftee deebitii seenee nuti. Hedduu galatoomi manni hidhagaa maayikalaawwis turteetti soostanya poolis xaabiyaa dhedheessaa iddoo baay'eedha. Sana hundumaa haasawuun egaa xiqqoose hin dheerata. Mee yeroo harmeen kee biyyaa baate sana isin hin gattee eenyu biratti isin dhiisteeti kan isin gara Keeniyaatti baqattee baate? Gusii manuma turre namoota baay'ee nutti dhiyaatantu nu bira ture. Gusii si Oromoodhumatu nu jiraachisaa ture. Yeroo isheen nu bira turesi Oromoon gaaf tokkollee nurraa fagaatee hin jiru. Inni shufeerii ta'ee wanta barbaachisu masalatti nafiin xaafuu nafiin waa tokko mana keessa hin binnu turre. Wayyaas yoo ta'e yaalaatiin yoo turani. Guyyaa guyyaatti akkuma isheen yeroo nu bira turte sana dhufanii nu gaafatu turanii dhufanii nu ilaalu nu eegu turani. So garuu haadha yaaduun jira. Keessumattuu dubartii gaafa taatu haadha kee barbaadda. Abbaas hin qabnu turre. So jaalalli haadhaa jira. Ofishee beelaftee anaan beela baaftee ofishee deebattee ayyoo anaan deebu baaftee dhiira faana riirtee ishee sidattee rakkattuu sobsitee mayyoo anaan karaasitee ayyoo jaalalli kennumu ayyoo yoo himameennumu deessee
yaadanii so manni barumsaanis baay'ee rakkisaa ture wanta baay'ee rakkachaa turre akka bitaatti guddattu lafaatti keenya jirre hunduma beekaa haati barbaachistuudha hundumaatu so sanan qabnu turre wanta baay'ee miisii goone ijoollummaatti gati isheen qabsoo kana keessa turtee fi isheen qabsoo kanaaf malee nuuf badhaadhimman qabdu turtee haqa dubbachuuf yoo ta'e kan isheen yaaddu kan isheen dhiphattu kan isheen wanta hunduma hawwitu ejjennoo isheef ture wanta oromummaa isheef malee ijoolleen koo maal ta'anii kun baay'een turre akkataan ilaalutti so har'ayyuu akkasii. Harmeko biyyan basheerra godaante biyya hambaarra qubate kayyo qabdeen galman geenye raada darrabeetti hin deenye kanaafi lammi hundaata labsaafi harmeko biyyan basheerra godaante biyya hambaarra qubate kayyo qabdeen galman geenye raada darrabeetti hin deenye kanaafi lammi hundaata labsaafi so kan ishee wajjin wal barree nuti erga biyya kana dhuftu booda kan ishee qufnee ishee jalatti guddanne malee biyyatti yeroo dheeraaf hidhatte duwwaatu ni yeroo baay'ee ji'a tokkoof isaa ta'u ji'a lamaaf isaa ta'u galteedhuma baatti yeroo hundumaa so sodaan jira hinduutii jira maaltaatii jira kun immoo ijoollummaa keenyatti nu miidheera akka har'aan guddadhe ijoollee koo baay'een isaan teekee godha maaliifi nan sodaadha isaan dhiisee deemuu isaan irraa fagaachuu hiikummaa korraa kan haadha malee guddanne anis ijoollee koo sana dhabsiisuu hin barbaadu. So wanta ijoollummaatti dabarsine hundumtuu amma erga guddannee booda ammayyuu nu miidhaa jira nurraan galle. So maqaa immoo namoota nu gargaaranii tokko lama jedhee haasa'uu hin danda'u. Nama baay'eedha. Baay'een isaan galateeffachuu barbaada maaliif carraa kana argadhee isaan galateeffachuu argachuu kootti baay'ee galatoomaati. Akka warra kaan immoo isa gadhee immoo gaafa biyyi keenya bilisoomte haasofna. Hedduu galatoomii artist Hawwii marsaa lammaffaan harmeen kee yookaan artist Ilfinesh Qannoo mana hidhaa seenteen yeroo obbo Ibsaa Guutamaa gara biyyaa dhufanii mana hidhaa turanii obbo Leencoonis dhufan sana hiriira nagaa ba'anii turanii yommuu sis qabamtee turte harmeen kee waa'ee sanaa hoo yaadatta? Yeroo sanas waa tokko hin beeknu nu dhiisteeruma deemtee mana barumsaattis dadhabaa deemnee baay'ee miidhamne irraa waan ishee arginus nutti hin fakkaanne garuu rabbi nu gargaaree ji'a 8 booda wal argine Keeniyaatti garuu akkaataa nuti Keeniyaa galleessi haala bareedaan turre namumatu nu gargaaranii achi geenye so akka ijoollee xiqqootti baay'ee wanta rakkisaa ture ijoollee wanta akkasii keessa darbuu irra hin jiru I'm sure kan nurra caalaa miidhame baay'eetu jira garuu seenaadhuma koo haasa'uudhaaf baay'ee miidhamneerra
دروس جيني ربي ناقرتهم أرتست الفنش كان نهوي سيف أي نودا هذا مكوفا دمو دي تبرات دي وام تسكبتا إيشين هذا دوام متيانا في فكينيا بداتا هرميكو بيام باشرا كدانتي بيام باركو باتي كايو كدنجل منكيني رادة دربت تنديني كنافي لمي هندا تلبسا هرميكو بيام باشرا كدانتي بيام باركو باتي كايو كدنجل منكيني رادة دربت تنديني كنافي لمي هندا تلبسا أني أكاد أقول واتشيني لا لوها بربتو فيوتي أكاد أوروموتي نشي لالا مالي في تكوما كينيا تكاسي نمني منا كينيا إنجران ننجرو نمني منا كينيا إنوف ننجرو أورومون ندمتون في أولا دوما هاركا بنات أن فلاتي سوني مو جالة أينو ما شيفي جالة لشي Oromo atau male jati ronduma Oromo atau male morma jala gala ungat tajeti so sunimo nuf sammu Kenya keessa taafeera so yo Oromo ta'e abba fedhe yo ta'e Oromo taanani wajjinuma duuna sigale kana sherrafuni isa amma hundumtu walihire iddo addaatti taa'ee kanan beenu nuti kan guddanne Oromoo tokko akka ta'etti kan ijoollee keenya barsiisuus barbaannu Oromoon tokko akka ta'etti ani kan hin beekus Oromoon tokko akka ta'etti wanta kan biraan beenu baruus hin barbaadu so kana fakkeenya taatee kan nu barsiiste isheedha kanaafin baay'ee ishee galateeffachuu barbaada eenyummaa koo afaan koo Oromummaa koo akkan jaalladhu gatina gootii fi baay'ee ishee galateeffadha kanaafuu anaaf fakkeenyadha ishee karaa sirbaatuun ta'een akka haadhaa duwwaatuun ta'een akka Oromoo tokkotti anaaf fakkeenya guddaa naa ta'a maaliif isheenii ammayyuu yoo ta'e yaadni ishee galma hin geenye ammayyuu hawwaa jirti garuu kan baay'ee dhukkubsatti so kanaan rabbiin kan dhadhumaa inni utuu isheen bilisummaa isheen argin akka waan ta'aniif maal yeroo baay'ee yeroo dheeraatti gubatteetti ammayyuu yoo ta'e guyyaaf galgala waayuma kana malee wanta kan biraa himan qabdu ishee so sirbisuuni kanarra hundaa'eeti seenaa ishee himaa na barachee naa hojjetu. Malli maloya abjuuda malee sin arga ni guyyaa. Malli maloya abjuuda malee sin arga ni guyyaa. Malli maloya abjuuda
tokko rakkisaa jira. Afaan Oromoo ala afaan meeqa dubbatta hawwi? Afaanii ammaa fi afaan afuriin dubbadha. Hamma kan hundumaadhaan sirbuu haasawutti hin dandeessa jira. Yaa. Hawwi obboleettiin keessa daangaan akkuma kee wallistu turamti? Daangaan baay'ee cimtuudha. Amma baatutti jarjareeraan iyyuu. Daangaani muuziqaa understanding gooti. Sirbu duwwaa maal miidhagsuun ta'ini isheef gala muuziqaan akkaataa haada kan biraatiin kanaaf hin galle. Malee namni tokko dhufee afaan isaatiin akka barbaade godhe yoo sirbee nan deeggaran. Maaliif afaan kee nama tokko isaatu nama lama barsiisuu jechuun anaaf wanta guddaadha. So biyya raan jiraadhu keessa nuti nama baay'ee miti. Afaan keenyaan immoo gaafa sirbinu shoo gaafii qabna. Achi baanee gaafa agarsiisnu ta'a kuni aadaa keenyaa fi afaan keenya barsiisna jechuudha. Kanaafuu rakkoon qabu akkaataa bituu fi staayiliin kee isa miti kan ilaaluu qabnu. Kan ilaaluu qabnu afaan keenya sirbuu keenya tokko. Lammaffaa immoo wal deeggaruu qabna. Wal gargaaruu qabna. Yoo dadhabina qabaanne dadhabina sana wal gorsuu malee wal arrabsuu miti. Yeroo baay'ee waa tokko hojjettee afaan keetiin uummata koo gammachiisaa jettee achi baasta. Hundumtuu jaallachuun isarra hin jiru maaliif hundumtuu teestii adda addaa qaba. Garuu afaan Oromiffaa gatii ta'eef duwwaa nama sana deeggaruu dirqii keeti. Nama sana bira dhaabbattee maal jechuu qabda? Okay, staayilii kana hin jaallanne, staayilii koomiti garuu afaan keetiin sirbitee jabaadha. Iddoo akkasii sirreessituu akkas gootee sirreessite bareedaadha. Jedhamutu sarreera malee kun gadheedha, kun aadaa keenyatti, kun naati, kun anaaf naa fudhatamu. Kootiin sirba aadaa koo bareecheen baasaa, aadaa bareecheen sirba amma naadataame amma dandeettii kooti. Ammayyaammoo isas amma dandeettii istaayilii kootiin hin hojjedha. Abbaan na jaallate galatoomaa galanii keessan bilisummaa ta'u. Abbaan hin jaallanne immoo chaatalitti jijjiiru. That's it. Kanaafuu dhaamsa dabarsuuf baasa maaliif koomatti adda addaa garaa falaatu artistoota keenya irratti sirba gaafa baasanii moraalii walii tuqu, moraalii isaanii tuqu. Maaliif hin galateeffannu? Artistiin kun qarshii baasanii hojii isaanii fudhatanii
yeroo isaanii fudhatanii sirba sana ala baasan miti sun qofaan gahaa ta'uu qaba ture. Sirba sana hin jaallanne sirba kan biraa kan jaallattu filatta arrabsuun barbaachisu. Warra Habashaa bira yoo deemne baay'ee wal deeggaru baay'ee wal bira dhaabbatu akka fedhe yoo gadhee ta'ellee ormatti baasanii gadheedhaa jedhanii dubbatan wal gorsu as bira sirreessii as dadhabina qaba. Akkas wal bira dhaabbanne ammuma baay'ina keenya maayilii fagoo ga'uu dandeenya turre. So ammas abdiin qaba. So karaa hojii kootii ani hojii adda addaan hojjechaa jira. Isa ammayyaa astaayilii kootiin hojjechaa jira. Adamu aku maafkan jejaka. Jagal mingkar mesa, fingale kudar fankalesa. Rafin bulu mabjuna waresa, ya Rabbi ko yomali nugesa. Sebuti jagal mingkar mesa, fingale kudar fankalesa. Rafin bulu mabjuna waresa, ya Rabbi ko yomali nugesa. Dabati nagalama sijala dugati hani lina boji dalparemike jiruna dolkite sinagatu male chunkabu desi fankabu suma sakani rafu obsankabu wajala lamsafu kama bakatuni adosi biralo edu fanjira jalal mafufni tansira kabo sabona pasaba Sabon pakita lali jalate sumana pigupi Baredina ada mama kapra itu sini dagda Nabaf mi dagda Baredina umata dai 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 I'm sure artist Kenya undum aku sumatti hojjechaa jiru style mataa isaanii so kabajuu fi qabna sana. Hawi Misir barmee keetii rifeensa mataalee gogaasa hodhanne kan jedhu raamee nu jedhe. Rifeensa mataalee gogaasa hodhanne biyya abbaa keenya irratti diinaan dhuunfatamne akkuma bosonuu haramne ajjeefamne. Maka demokrasi bayi kamane ide satisu yaron oksaturan san
So gaafa isheen mana hidhamtii dhuftu ishee ta'uu isheen bare ani boo'uun jalqabee maaliif kun haadha koomitiin jedhe mataan haadamaa ture furdattee maaliif akka furdatteen beekuu qallachuu qabdi turtee sila mana hidhaa keessatti warri ishee wajjin hidhamanii baay'ee ishee gargaaru turanii gaafa reebamtullee iddoo ishee reebamnu warra jedhan turanii rabbi isaaniif haa kennu. So bu'aa baay'ee keessa dabarsitee baay'ee miidhamtee ergaachi baatee jalqabdee fayyaan qabdu iddoo gadhee faaru rukutamteetti. So sababa isaatiin kan isheen amma dhukkubsachaa jirtu. So yeah, rifeensa gogaa sanirraa. Hawwi na yaadadha yeroo Ilfinesh biyya keessatti baandii bilisummaa keessatti sirbaa turte macaaftuu lamaffaa galma Minilik faa keessatti. Intalli xiqqoo waltajjii raasee wajjin shubbisaa turte sun simiti? Akkam ammayyuu shubbisamu? Ammayyuu akkasi. Xiqqummaa kootii kaasee gullallee kaasee ishee biraa nafuu ture. Yeroo hundumaa achi nafuutee deemti. Gullalleetti ummatuma keessa guddadhaani namni na eeguu sun turre loltoota keenya faatu na eegaa ture warra biiroo keessa hojjetu faatu na eegaa ture isaanumaan hin beekan isaanumaan wajjin oolaa ganamaa kaasee amma galgalaatti isaanumatu na nyaachisaa isaanumatu na dhiqaa isaanumatu na eega ture so jaalala guddaan isaaniif qabaani so gaafa sirbaas kanaan yaadadhu keessumattuu waa'ee gullallee gaafa yaadadhu baay'ee keessatti dhaga'ama maaliifi tokkummaan uummanni qabu adda ture. Xiqqoo ta'ee sammuu koo keessatti hafe sun immoo maayinni musliiman jedhu kiristaanan jedhu waaqeffata anything Oromoo haa ta'u malee achi kan hin jiru ture. Jaalala uummanni waliif qabu sirba faa qopheessu turanii yeroo sirba sanaan gidduu dhaabbadheen isaan gidduu sirba oolaa jaalala sana baay'een yaada baay'een hawaa amma har'aatti jaalala sanan arga uummata Oromoo keessa so gaafa akkas jedhee dubbadhu yeroo baay'ee namni maal beektaati ijoolleedhaan naan jedhu garuu sanatu sammuu keessa na jira tokkummaa keenya. So ammas dhufti. Abshir waaqayyo jira. Kan biraa. Ilekis sirriitti yaadadha. Wanta na dinqu keessaa maayinni dinnituma akka sana isaan reebutuma akka sana gidiraa isaan agarsiisu alaabaa uffatanii alaabaa qabatanii ummata sana keessa dhaabbatanii ummanni keenya gaachana keenya jedhanii achi keessa dhaabbatanii sirbuu turan. Ani godhu kan ofin jaalladha baay'ee isaaniin garuu artistoota keenya yeroo sana baay'een galateeffadha baay'een isaan dinqisiifadha onneen isaan qaban kana caalaa jechuun danda'u. Baay'ee isan barbaada isan hawaa onnee akkasii qabaadheen jedha onnee qabaa xiqqoo akkumaadha garuu yeroo namatti tola ture. Hedduu galatoomi hawwi egaa namni jireenya isaa keessatti guyyaan tokko guyyaan isa gaddisiisuma jiraata namoota baay'een gaggaafadha guyyaan si gammachiisu hedduutu jiraachuu mala garuu guyyaan baay'eetti gaddan tokkotu jira kan kee guyyaa kam ture? Wanta baay'ee jira garuu kanaan baay'ee gaddee keessaa tokko maayinni maybe gadduun nan barbaachisu garuu haadha koo baay'een gadda. Yeroo hundumaa na gaddisiisti maaliifi guyyaaf galgala durii kaasee kan isheen hawwatu nu caalaa kan isheen barbaaddu bilisummaadha. Dhaabbannoo isheen dhaaba tokko keessa turte dhaaba sanuma keessa jirti nuti dhaabuma
sana keessatti dhalanne dhaabuma sana keessatti guddanne dhaabuma sana keessatti duuna so kan baay'inatti dhagaamu maayinni yeroo hundumtuu achirratti duulanii namoota umurii isaanii guutuu guban namoota baay'ee miidhaman kana akka warra haadha kootii kan shaakka ishee immoo baay'eetu jira. Isaan kun agarsiisa maaliifi isaan ta'anii bilisummaa hawwu እና yeroo hundumaa boossi yeroo hundumaa gadditi utuma dhukkubsattee jirtullee waa'ee dhaaba kana gadditi so isa namni taa'ee wal nyaatu isa namni taa'ee walirra duulu kun baay'ee ishee gaddisiisa ani immoo ishee akkasitti arguuni baay'ee na gaddisiisa kan isheen barbaaddu biyya ishee jiraattee ummata ishee wajjin jiraachuu barbaaddi sana gochuu hin dandeessu so nuti gaafa ishee manaa keenya facciistu yeroo hundumaa manaa keenya ciistu kan isheen dubbattu qarshii buusaa oduu haaraa maaltu jira kana nu gaafate ishee du'arra jirti so 2009tti baay'ee dhukkubsattee koomaa keessa galtee kanaan booda kun baay'ee sodaachisaa jedhanii abdii kutannee torban tokkuma akkas koomaa keessa turte abdii kutannee nuti qophaa turre gaafa isheen gusummoo kan isheen dhukkubsatte qopheessaa turte Oslootti so qophii sana tuufiixini kan isheen dhukkubsatte so akkuma isheen ija ishee banti kan nu gaafatte anaaf daangaadhaan akka qophii kana nafne deemuu qabdu jedhanii isheen du'arra jirti gaafa sana baay'een gadde maaliifi gaafa qophii sanarra dhufnu namni dhimma ishee godhatee hin jiru namni ishee yaadatee hin jiru qophii sanas kan qopheessaa ture isheedha so sun baay'ee natti dhaga'ame so wanta akkasii immoo baay'eetu jira lakkaa'een waan guyyaanaan itti gaddee garuu tokko kan hawwii hedduun si galateeffadhaa haati kee Ilfinesh artist Ilfinesh nuufisaadha jabaadhu nuuf jajjabeessii qabsoo haati kee eegalte kan ammoo galmaan nama ga'u waaqayyoo si haa godhu ulfaadhu yeroo biraa immoo sagantaa biraatti siifis daangaas ilfees bakka tokkotti argeessin dubbisee baay'ee natti tola nagaa waaqayyoon naaf jiraadhu. Galatoomii Abdish carraa kanaafi dhaamsi ani dabarsuu barbaadu amma beekumsa koo walaa jaallannu walaa kabajnu wal biraa dhaabbannu wal malee waa tokko hin qabnu yoo obboleettiin kee waa tokko si biraa taatee sitti dhaga'amuutu sirreedha anaaf immoo Oromoon obboleessa kootii obboleettii kootii haadha kootii abbaa kootii wareera እና isaan bira haa dhaabbannu wal cabsinu haa dhiisnu yoo badii qabaanne walaa gorsinu malee wal tuffachuun eessayyuu hin geenyu waggaa 100 bitamne akkasumas waggaa 100 bitamnaa yoo gargar ba'u kana yoo hin dhiifne anaaf amantiin kana abbaatii gandii kana abbaatii namni gandatti dhalatu filachuu hin danda'u rabbi achitti suume jijjiiruu hin dandeessu kanaafuu isa warra nu miidhanaa jibbinu malee warra nu biraa jibbuuni bu'aas hin qabu eessayyuu nu hin geessu so amma beekumsa koo amma yaada koo amma jaalalan Oromoof qabuudhaaf dhaamsa kana dhiyeessa so please walaa jaallannu akka wal hin jibbine nan beeka garuu wal biraa dhaabbannu walaa gargaarru wal hin tuffatiin please kanuman jedhaa wanta kan biraa hamnu.
kaleessa yaadanne alaa fi keessaan namuutu wal taane absoodhaan kumaa jaallanii yoon baasnee duubattiin deebiinu lamuu deessine saamamneen jiraannu diinaan gabroomne dhumneetii dhabamna kaanee falmanne gabrummaa diina baadhannee jiraannu salphanne Watching doinanse